dhiira akkan qaaqutti nu qabatu barbaanna. Gooftaa sinin jechaa jira maaf na jalaa nu wattu. Maqaa kootiin na waami kan maqaan qaba. Maqaa keetiin waan hin waamneef tuffii ta'uu isaatiree callisuun kee. An akka kee miti. Jechuun kee? Jechuun koo nama tuffachuun kun natti hin tolu. Muuxannoo sin qabu immoo akka kee kanatti. Nama tuffattaa naan jechaa jirta. Hin beektu mooti? Hin beekun ture. Meenatti eessatti faansi tuffadhe? Ammayyuu yeroo ammaa kana na tuffachaa jirtaamu. Miironni dubbii kee kana duuba jiran hundumti isaanii otoo gocha ta'anii rasaasa caalaa akka nama miidhan beektaa? Ani kan hin jedhu garuu amaloota akkasii xixinnaa kana eessaa barte? Nama wajjin ture irraa siin jedhu? Jedhi rakkoon qabu. Mee waa'ee nama sanaas natti himi. Dhiisi inni seenaa dheeraadha. Gabaabsituma natti himi. Anis yeroon qabu waan ta'eef gara hojii kiyyaan deema. Hin danda'u. Ati hin dandeessu taanaan an gabaabsee sitti mana dhaggeeffadhu. Maal? Waan hundumaa. Tole. Yeroo wayitti gatii meeshaatiin itti dhiyaattee jennaan akkuma meeshaa manaa kamittuu maallaqaan si bite. Sana booda gaafa ati tajaajila kee geessitu meeshaa biraatiin bakka si buuse. Ana giiftii eenyuyyuu akkasitti natti taasise hin beeku. Sin ajaa'ibu anis yeroo jalqabaatiif akkatti namatti taasise. Sanuu sitti. Kanaafuu maal si gargaaru? Yoo dandeesse gaafii koo addaan na jalaan kutiin. Nan xumuradhaa na dhaggeeffadhu. Maali si dhaggeeffadha? Arrabsoo kee si dhaggeeffadha? Gaafiin koo erga namummaa kee haaltee gabaa meeshaa dhaabachuun kee oolle. Maaf gabaa warqeen dhaabanne gabaa gatii gaariin itti bitamtu. Inni sin ilaallatu. Maaf nan ilaallatu gaabbii atama keessa jirtu kana dhaga'uun hammam akkanatti ulfaate osoo beekte. Sitti fakkaate ani waanan gaabbe tokkoyyuu hin qabu. Osoon gaabbine ta'e isa tuftee narraabdu nama kaleessa gattee biraa deemte deebitee dhiifamaan taa'eef kan hin dhoowwitu. Na dhageessa hamma namummaa haalte kana deebistutti nama miti waaqaanuu jaallatamuun keenya shakkisiisaana. Ilaa nuti shamarran dhiira sin jaalladha jedhee oduudhaan gurra nu guutu osoo hin taane dhiira nu kunuunsu dhiira akkan qaaqutti nu qabatu barbaanna. Hanqaaquun gaafa cabdeen gatamti beekta miti. Akkasii edaan beeku. Holola shamarran akka keetii odeessaniin sitti mana dhaggeeffadhu. Nuti shamarran kunuunsa barbaanna maaloo otoo jettanu maxxantuu taatanii haftan. Kunuunsi saalaan hin foo'u. Ilma namaa miti biqilaan lafaa ba'uyyuu kunuunsa barbaada. Kanaafuu jecha maduubatti hafaa kanaan of gowwoomsitanii maxxantuu taatanii nafina. Dhiirri maallaqa qabu qofti akka kaalsii miila isaatti sin hin jijjiirrate. Kana yoon jedhu immoo shamarran hundaa miti. Jiru shamarran kaayyoo qaban. Shamarran dhaloonni dhufaa darbaan fakkeenyummaa gaariin isaan kaasu. Durbummaan mallattoo naamusaa yoo ta'e malee mallattoo maxxantummaa ta'uu hin danda'u yoomiyyuu. Amma anaan maxxantuudhaan jechaa jirtaa? Isaatuu jettee. Jijjiiramuu namni hunduu ni barbaada garuu nama hundumaaf mijataa miti yookaan immoo namni hunduu jijjiiramuu hin danda'u sababa maalii jijjiiramuu dhabaa ani jijjiiramuu nan barbaada jijjiiramuunis naaf naa ta'a jedhi namoonni baay'ee of amansiisa garuu jijjiirama sanatti jiraachuu dadhaba namoonni baay'ee galii isaanii fooyyessuuf jijjiirama baay'ee ni barbaadu namoonni baay'ee barnoota isaanii irratti jijjiirama guddaa fiduu ni barbaadu walitti dhufeenya nama duukaa qaban jijjiirama guddaa fiduu ni barbaadu maatii isaanii yookaan immoo namoota duukaa jiraatan duukaa jijjiirama guddaa fidanii milkaa'uu ni barbaadu kun garuu isaaniif saatitti mijachuu dhabuutu jira yoo yaa akkam jirtu jaalatamtoonniif kabajamtoonni hordoftoota koo Oroon Inspire wartaatan akkam jirtu tolegaa guyyaa har'aa barnoota baay'ee bareedaa ta'e isiniif qabadhee dhufeetan jira hanga barnoota kodhumaatti turtii gaarii tole mee namoonni baay'ee maaliif jijjiiramuu dadhabu yookaan immoo keessi isaanii osoo fedhuu maaliif milkaa'ina irra yookaan immoo jijjiirama dhugaa sana argachuu dadhabu sababa maaliidhaan mooti jijjiirama irraa kan duubatti taanu kan nu taasisu jechuudha jijjiiramni waan namni dhuunfaan tokko namaaf laatu yookaan immoo wanta namni barbaade siif hiixatee laachuu danda'u miti akkanuma immoo kan namni barbaade bocee siif laatu miti jijjiiramni ifaajjii guddaa barbaada dafqa guddaa barbaada fedhii guddaa barbaada jijjiiramni jechuudha namoonni baay'ee jijjiiramuu ni barbaadu garuu immoo jijjiirama sanatti jiraachuu dadhabu maalirraa kan kee tokkoffaa sababa sodaarraa kan kee sababa maal jedhuurraa kan kee sababa namoota natti qabamuu danda'u jedhanii sababa yaadaniif kan kee namoonni baay'ee jijjiirama isaanii ni sodaatu jechuudha jijjiiramni wanta namni abbaan argisiif laachuu danda'u miti jijjiiramni kan ofii kee afaajjee dhamootee waan barbaadde taatee fiduu dandeessudha jijjiiramoonni baay'ee karaa diidaarraan namatti ulfaachuu danda'u keessaaf alaan rakkoowwan adda addaarraa kan kee jijjiiramuu dandeenya kana osoo hin taane jijjiiramni dhugaan jijjiirama keessa ofiirraa jijjiirama yaaduuti jijjiiramni inni jalqaba irratti barbaachisu keessa ofiirraa of qopheessuudha jijjiirama bakkeerraa osoo hin taane jijjiirama keessaadha
kan barbaachisu jechuudha. Nam tokko milkaa'ina irra ga'uuf nama duukaa jiraachuuf wanta kamiifiyyuu kan isa barbaachisu jijjiirama keessaadha malee jijjiirama bakkeerraa osoo hin taane jechuudha. Fakkeenya tokkoon sii fudhadhe nama raafaa jiru tokkoon nam tokko daa'imee dammaqsi yookaan kaase jijjiirama hin jedhu jijjiirama sanaaf kallattii ta'uu danda'a. Nam sun erga dammaqee booda maal gochuu qaba? Erga keewwee maalirra deemuu qaba? Haala kamiin maal gochuu qaba? Eessa deemuu qaba? Maal gochuu qaba? Haala kamiin deemuu qaba kan jedhu namticha sanadha. Jijjiiramaaf karaa ta'uu danda'a namni sun dammaqsuun garuu namni sun jijjiirama ta'uuf hin danda'u. Namoonni baay'ee kallattii milkaa'ina nutti agarsiisuu danda'u, kallattii gammachuu nutti agarsiisuu danda'u, kallattii wanta yaanni sana kan galma geessisu nutti agarsiisuu danda'u. Isaan garuu guutummaa guutuutti nu duukaa jiraatanii galma sanaan nu ga'u jechuu miti. Isaan kallattii nutti agarsiisuu danda'u. Garuu kallattii isaanii sanaan qabannee jijjiirama guddaa fiduu dandeenya. Kanaafuu maal gochuu dandeenya? Nuti ifaajjiin keenya, dadhabbiin keenya, ulfinni keenya wanta nun goonu keessarraa ta'uu qabaa jechuudha. Dhamaatiin keenya, dadhabbiin keenya keessarraa kan taanetti yeroo fida emotional taanee kaka'umsaan ani jijjiiramuun barbaadan akkas ta'uun barbaadan galma ga'uusuma barbaada jennee waan baay'ee asonee kan galman geessisinafnuuf kan waan baay'ee karoorsine galman geessisinafnuuf tokkeffaa maal jijjiirama keessarraa honneerraa madde osoo hin taane jijjiirama yeroodha jechuudha. Yeroo baay'ee kan nutti miidhamu. Tole gaa mee seenaa tokko wal faana ilaallee adeebinu. Tole gaa mucaa dargaggeessa tokkotu ture. Mucaan dargaggeessi kun immoo yeroo hundumaa biqiltuu isaa kana bishaan obaasee guddifate. Erga bishaan obaasee guddifate gaaddi tokkeffaa isaaf gaaddisadha. Lammiffaa immoo soorata addaa isaa laata. Mukni kuni jechuudha biqiltuun kun. Tole gaa mee kookii yookaan immoo firee isaa kana nyaatee ittiin jiraata. Yeroo tokkorra jalaa gogee dargaggeessa kana jalaa yeroo kookiin isaa kun yookaan immoo gaaddisni isaa kun jalaa gogu baay'ee dhiphatee eessan naqa jedhanii akkamiin godha haala kamiinan jiraachuu danda'a na jalaa gogee naan eenyu duukaan jiraachuu danda'a jedhee baay'ee dhiphate baay'ee boo'e baay'ee yaadde garuu wanta inni gochuu danda'u bishaan argachuu dhabeeti. Kanaafuu gaaddisni tokko kana bishaan itti naquun qaba jedhee bishaan obaasuu jalqabee jechuudha. Bishaan kana namoota birriitiin itti bilchisiisee dhaqee akka isaan bishaan lagaa waraabanii baala isaa kana irratti akka isaan naqan taasisuu jalqabe. Garuu bishaan itti naquun isaa kun baala isaa kana hambisuu hin dandeenye, gaaddisa isaa kana hambisuu hin dandeenye irraa harca'aa adeeme. Yeroo muraasaaf duwwaa irratti lalise. Yeroo kana dadhabbii baay'ee booda maal akka godhaa jiru bitaa isatti galee garatti citu gaafa wallaalutti deemee nama ogeessa gaafate. Maal gochuun qabaa? Kunoo gaaddisni koo utuun ilaalu utuun irraa sooradhu na jalaa gogee baduufidha. Kanaafuu maal gochuun qaba jedhee beekaa sana gaafanni gaafatu yookaan immoo ogeessa sana gaafanni gaafatutti tole gaa ati bishaan irratti naqaa turte kana eessa isaa irratti naqaa turte jedhe matama baala isaa irratti ol baaseen bishaan naqaa ture gaafanni jedhutti wayi dogoggortee jirta. Kan irratti naqaa turte baala isaa irrattidha. Keessa isaa irratti osoo naqaa turte yookaan osoo hidda isaa irratti naqaa turte ta'eeti baalli kee goguu hin danda'u ture. Kanaaf immoo ati baala isaa irratti osoo hin taane hidda isaa irratti naquu qabda jedhee deebiseef. Namtichi kun erga akkas ta'eeti jedhee baay'ee hubate baay'ee irraa barate. Nuti illee yeroo baay'ee dogoggoroowwan keenya yookaan immoo misteekota hojjenne yookaan wantoota dogoggorre kamirrattiyyuu furmaata kan ta'u osoo hin taane kan aara galfii ta'u osoo hin taane kan nu yaannu haala kamiin dafnee wanta sana hambifanna. Hambifachuudha furmaanni wanti jiru. Garuu wanta sana hambisuuf wanta nun gochuu qabnudha barbaachisaa yookaan murteessaan. Wanta nun goonu sun maal? Wanta nu barbaachisu sana dogoggorreerraa hojii keenyarraa maatii duukaa walitti dhufeenya nama duukaa dalagaa keenya irratti wanta kamirrattiyyuu dogoggora nu hojjenne sana otoo hin taane wanta nun ittiin dogoggora keenya sana sirreessinudha barbaachisaan. Nuti dogoggora keenya sirreessuuf waa'ee dogoggora keenyaa odeessina osoo hin taane furmaata isaa odeessuu qabna. Maal dharee furmaanni isaa baala isaa osoo hin taane hidda isaadha. Jijjiirama isaadha barbaachisaan wanti keessaa maddu. Kanaafuu waan baay'ee akkasirraa barataniitu abdii guddaan qaba. Barnoota biraan hanga walitti deemnutti turtii gaarii. Nama karaa keessaa yoo barbaadan dabaladhaati. Maalidha amma miidiyaa kanarratti dhufee durumayyuu asirratti dhufuun qabamu ture. Abbaa Waaqayyoo kan eeggadda irraa kaasee ingiltiin jedhaniira. Mooditaroota ishii sirreeffadhoo kana fitte ingiltiin jedhaniira. No. Turre haasaa turani. Amma dhiisuu. Sitten nama dhaggeeffadhu. Qoy sittiin hima. Ani akka maatii kun natti qabamu hin barbaadu waan ta'eef. Sitten nama dhaggeeffadhu. Ani
jecha takkaan saami sin barbaadu hon jedhe liqinarraan qabu natti kennee ittan kennee irraa qabaadha ta'a kun akkuma inni ragaa ofitti boosanii wanni inni narratti gateen jiru sin barbaadu jecha jedhuun bicha narraa goruu qabu isaanuyyuu jechuudha biyyoota guddatte keessa jirra miti mirga koo sarbe hon jedhe hin beektaa akka nama adabsiisu ana dubartii akkasi dhibbisuu hin qabu hin barbaadu jecha takka deebii takkittiidha isa fudhatee narraa goruun dirqama isaati. Ani isa wantichi sirrachuu danda'a yoo ta'e saamiinis dachoo dubbisi dachoo atis immoo saamii dubbisi lafa ragaagaa manfas waan jiru duutti hiika Laal. Amma si polaayitilii nama sadi taanee annaa siifua fi saamii taanee xumurroo ta'e hin xumurraa sin gargaara. Anumtuu akka jaarsaa ta'ee gidduu taa'ee akka nama walii tokkotti si hubadhee yoo sin dhugumayyuu walitti araaramtan sinan araarsaanii normal bakka nan baare rakkoon qabu nan danda'an. Kanan taane taanan garuu kana booda isitti dubbatanii anaa wajjin haasa'in jedheni inni immoo cirraashii sin argadhaa yookaan naatu badaa kustu badaa. Biyya anaaf waa'ee baduu dhabuuti miti anis sababa keetiin biyya kanarraas bilook ta'ee galuun barbaadu yookaan immoo paawudii akkasitti tuquun barbaadu waan biraa miti micoon kuni sagalee isaa forward gootee osoo hin beektaa seera biyya kanaa dubartii lafa kamitti akka inni dhaabbatu osoo waa tokko goote mucaa kanatti miidhamaa mucaa kanadha. So kan kanas taa'ee alaalu lammaffaa immoo isaas sin argadhaa wal arganneetti jiraasuuf nama yuuqara. Kunoo abboo barbaadde boru sifaan haa dhufu yookaan immoo bakka asirratti iyyuu haa dhufu. Dachoo kunis dongoradha dachoo maalo please. Kan kanarraa hin taane taanani. Dachoo kunis dongoradha. Dhaggeeffadha saami dhaggeeffadha lamaan keessanuu ani dhugaa ani qoosni qoosadha. Siifan dhugaa dubbachuudhaaf keezii akkasii miidiyaarratti fiduun qabdu kun uummannis dubbachaa jira asirras dubbachaa jira. Amma barbaadde jaaladhu amma barbaadde jibbi yoo ajandaa barbaadamee asifachi deemee fooloorsii barbaadame malee dhugaa dubbachuudhaaf keeziin akkasii